kutaan tikkeetti. Nama tokkoon gara du'an. Ana sii kutaa amma. Akkaataa siistama isaa qofa namni tokko maayota boonaan hin jirre wallaahi sii kutaan. Waan an qabu guutuudhaan sii kutee tani argamu. Kanaaf yaadda rabbisni faayyaadha. Amma wallaahi formaata sii godhu malee hin deemu. Baay'ee nama dhiba kana. Dubartii eerpoortii siin hin beekne keessatti gatamte. I'm sorry. Emboyin bakka amma obbolaa fi Engad live galee ture jechuudha. Ani immoo liiviin galu badaa onlaayinii kanarraan fiigu sinitti immoo sodaadheettanii hin bayees keessaa. Lakki ibboo torbee tokko miti guyyaa tokko achi keessa taa'u utuu na beektu ofitti hojjetti. Of miidhee. Ati intala dubartii tokko. Ani badaa hin deemu onlaayinii. Badaan fayyadamu TikTok online irra live irra badaa hin galu. Asii keessa torbee tokko achuun immoo baay'ee ulfaata dhugaa. TikTok korra kottu jabaadhu sabboona samiilee tokko irra fiiginaa kottu rabbii jedhi. Amma dhufa dhiisatti nama namaanatti kennuu qaba. Sabboonaan ni dhufa tikkeetti illee sii kutaa dhibbaan dhibbatti. Maallaqichatti gaafatamummaan fudhaa fi amma ijoolleen biyya Ameerikaa jiran doolaara 100 tokkoon sirraa kafalan. Osoo ooleen bullee jiru. Ijoolleen biyya Arabaa si gargaaran. Hin boo'in bakka amma. Okay, sabboonaa dhaggeeffataa jiru. Dubbatinaa qoy daraartu. Qoy daraartu. Sabboonaan dhufeera naagalchaa sabboonaa. Jiraataa jechuudha. Giiftii koo imboo atamma bakka waa tokko hin boo'in. Sabboonaa hin boo'in bakka nama sii fidee kalas. Nama sii simatullee uummata Oromoo irratti sii fidee jira. Nama sii simatee itti gaafatamummaa kootiin isa beekuu dhiisuu dandeessa. Bakka ati barbaadde ijoollee shawaa barbaadee dhageesse. Ijoollee shawaa barbaadee bira si keessa maallaqa isaa kafalleefi. Sabboonaa assalaamu alaikum. Bakka qoy muutii. Kan jirta sabboonaa. Jira galata isaa si argaan jira ture bar nangalchine malee lakkoofsa barreessaa jira duruma. Wallaahi dhukkubannatti kee keessuma dhugna. Intala dubartii achi bakka siin jirtu baasanii inni Itoophiyaa jirus inni Dubaay jirus bilbila irratti cufatanii torbee tokko eerpoortii biyya ormaa keessatti taa'aa jirti. Awwaa tokko wanta siin jedhu hin jiru. Wallaahi itti gaafatamaa nana maallaqni borirran darbu. Bormaali amma walitti qabaa maallaqa. Amma isa kana ijoollee shamarranii qofti. Dirhaama 100 yoo warri doolaara jedhatan doolaara 100 yoo warri Itoophiyaatti erguu dandeessan birrii 1,000 rabbii jettanii obboleettii keenya kana eerpoortii sana keessaa fuunee ilaala rakkoo qabdi dhuftee nu jeequu dhiiftee eerpoortii keessa torbee tokko teessee nu jeequu dhiiftee handurbaa hin heerumne kakattee maal jettee kaate himadhuu dhiisuu jedhaati himatte mucaa kun argitanii. Riippoortii kam jirti? Eerpoortii Bahareen jirti. Beerut muqoy miutii irraa kaasi giiftii qoqoy. Ani miutii si godhe. Miutii irraa kaasi. Himadhu. Riippoortii Beerutiin jira amma. Beerutiin jirta? Eeyyam Beerutiin hin jira. Nama qabdaa sabboona achi. Sabboona. Koi beko. Intale simbol. Way. Kasibira jirtu suno. Amaara kan na bira jirtu. Afa waliin beena ana maaran danda'u bada. Kuno goda madi jira beekaa dhugaa rabbi qorrumti saayos keessa nama teessisu. Namatti goona faqaadis kalas. Koi. Isheen koo tikkeetti citee fi jira barii kana na biraati kaati. Okay, bakka obsi. Atillee barii walumaan deemta obsi bakka. Tikkeetti muramee sii dhufa barii walumaan deemta. Eesh bakka anaaf jiraadhaa galatoomaa guddaa. Lakkoofsa sabboonaa ana sii kenna dhaggeeffadhu. Lakkoofsa sabboonaa ana sii kenna. Wallaahi sabboonaan si fuudha. Wallaahi dhaaziim anatu ummata keenya. Ilmaan Oromoo bakkii wal geessan hin jiru. Amma riippoortii keessa jirta saa?
amma viidiyoo isaa isinitti argisiisa yoo barbaadan. Kuno. Dhageeffadhu. Torbee tokko. Tikkeettii si ergaa yoo barbaadde Godaa asirraan maaliif Itoophiyaa jira deemta. qorri isaayyuu baay'ee. Bakka dhiisi agarsiisini. Dhiisi. Paaspoortii na ergita yoo barbaadde asirraan deemta yoo barbaadde immoo tuyyuu bakka Itoophiyaa yoo barbaadde immoo ammuma kana si hojjadde gamana dhuftee mubaarakitti himuu dandeessa rakkoo hin qabu. Kalas dhiisi bakka giiftii ko. Tikkeettii naa laali ati sabboona birrii meeqa akka ta'e naa laali. Obboleewwan keenya Kaanaadaa yookaan Ameerikaa jirtan. Amma siin jedhe amma maallaqa keessi ko mee warra jirtanu warri dubartiin haadha keenya dubartiin obboleettii keenya jirtanu dubbiin biyya arabaa kuni beektu maaliif buuftan mucaa kottu giiftii lakkoofsa kee amma keessaan naa ergi yookiin immoo lakkoofsa koo qabatta akka hin deemne kottu sochaal jalii kee cufatiin tikkeettii ammasii kutamee ammasii dhufaa obboleewwan keenya immoo rabbumaa jennee tikkeettii sabboonaa nutti himu birrii Itoophiyaatii warri Ameerikaa jirtanu dhageessanii warri Ameerikaa keessa jirtanu rabbumaa isin uume jedhaati namni yeroo rakkoo akkanaa nu qaqqabu isinii maarqositti shirnaa godha namni yeroo rakkoo akkanaa nu qaqqabu isinii doolaaruma 100 intala Oromooti doolaaruma 100 nuu kennaati nama tokko irratti walitti nuu qaba kallattiidhumaan sabboonaatti ergitu sabboonaati tikkeettiin alaali tikkeettiin birrii meeqa ganamaaf obboleettii kiyya torba Online irraan cufaa fakkaata qoy mee muru. Eshi naa laali tikkeettii warri beektan immoo warri tikkeettii beektan immoo nutti himaa warri beektan ganamatti mucaa amaaraa sana biraa hafuun qabdu. Dhaxxee sabboonaa biratti sin dubbisteeti ijoolleen dhalattuu naannoo si ijoollee shawaa barbaannee sabboonaan geessee bakka nu amaanaatti kenne mucaa nuu simatee. Rakkoon qabu jiru asillee jiru shawaa barbaadde abbaa feete bira asillee dhufoo jette biyyallee galaa jette. Ijoolluma ganda sii bira nuu geessiteeyyi amaanaa nuu keessee achitti nuu laalta. Kanum bakka amaanaatti kennan achi keessa jirta waan ta'eef gatiin si beekuu bangaa barakkinaa si waammadha. Wallahi nama nuu qabu beektaa adama kanaan dura intalli tokko Joordaan moo biyya ta'e itti kennee jennaan intala iyyuu lubbuun hin hirkaa baase. Intala iyyuu nama hidhee bineensa jechuudha. Amanee dhiisame. Obboleettii keenya torba barreeffadhu walgali. Ilaalaa walgalchaa. Namichi birrii kana nyaatti mee koppiliin godhaa dhufuu danda'a. Namichi birrii kana nyaatti. Namichi inni Dubaayis. Namichi inni Itoophiyaatis. Seera jira biyya kana. Dhageessee waliin dhiibnu waan hin dhabeen itti dhabama jechuudha. Amma dhiyaatanii obboleettii keenya kana maallaqa sii sabboonaa biraan hin geessanu taanan amma waliin dhiibnu Oromoo akka waliin komanne namoonni 729 intala dubartii birriirraa nyaatanii ka'anii eerpoortiitti gatanii bilbila irraa cufatanii akka bornan komanne ilma Oromooti ilma jinniiti ilma kaakayyuu kooti yallam. Mubee. Ayyee. Onlaayiniin cufaa jira yoo ganama taate malee wanni mul'isaa hin jiru. Akkana goona gaa. Ati ganama dhattee kutuudhaaf akka naa taate intala bilbila siisi qunnamsiisaa amma obboleettii keenya torba barreeffadhu. Sin qunnamsiisaa ganama dhattee tikkeetti kuttee. Ani tikkeettiin kutaati dura namni fiizaa baasee jira asirra. Nama sana siif hinnu amma. Siidheessinuu waan jiru. Kottu galchi dhufeera eenyuun galchee aartu. Moodireetarriin jiru obboleettiin keenya yoo jiraatte ol galchaa barreessaa jirti galchi dhuftee simboonni kunoo qoyaa dhuftu akkas taanaani bilbila isa kunoo asuma irratti irraa fuunee sitti kennineeti bilbiltee akkaataa sana mijeessa ajaa'ibee. Siidha miti kun giiftii maaliif buutu? Ana dhawwaayye. Sabboonaa wajjin haasa'e aansiin hin jeequ nuti Ani hin buune konnekshinii kwaa ta'uu hin barre. Sabboonaa waliin dubbadhaa nuti qabadha. Yallaa sabboona. Waayye. Rakkoon qabu boodii simbiroonni dhuftaati. Fiizaa sii baasanii turanii turan. Viizaa naa baasanii tikkeettii illee naa kutanii turanii achi jechuudha.
tikeetti niitiin tikeetti isa dura naaf hojjette dhiisteetu jechuudha. Tikeetti biraa gaafa sanbataa kanas na fidduu sanbata sa'aatii 10 irratti akka biyya sa'aatii 10tti tikeetti na jijjiirte. Tikeetti na jijjiirte jennaani akkuma isheen na jijjiirteen dafeetanii jechuudha. Isheen tikeetti kan duraarraa na jijjiirtee jirti waan ta'eef sinillee tikeetti kana ilaalaati dafanaa sirreessaa jedheen dafee tikeetti isa isheen jijjiirte sana ittiin ergadde. Jennaan rakkoon qabunnoo isuma sanatu ta'aa naan jedhan. Eenyuun namichi fiiza sii baase? Inni viizaa baasisuni jechuudha. Daldala biyyaa wajjin wal qunnamaniitu. Inni Dubaayii sun immoo maameemu maal jedhama. Silkisaa siniin erga keessaa. Akkanuma na'e waamni. Maammee jedhama maqaan isaa. Ayyee. Bilbilli isaa dhumti beek. Bilbila isaa bilbila ijoolleetti qabadhu as deebi. Bilbila isaa bilbila ijoolleetti qabadhu as deebi bayiiti yoo dhagaa jiraan. Rakkoon qabu isaa hin furamu. Qallaa. Amma kuchisiif taa'e.